namni quraana yeroo gabaabaa keessatti baasuu barbaadu ni jira. Quraana baasuu ni barbaaddu kottaa. الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا افتديني رحمتك يتيني لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوتا إسلامي كتوبي جرجرتو فيا كيساني ناقوما جواتو بغزراتني إيجا شانالا كنارتي فيديو نرغا قد فموري سيتيكوت ببوليت جرجتشودا نندغتنا مدي بني دفني جرا وانغاري تاي تكون وان بريدا ساتين سني دي بني جرا ما شاء الله تبارك الله hedduu galatoomaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan immoo mana keenyatti dabalama akkasuma nu jajjabeessaa sheer illee godhaa laayik godhaa akka viidiyoon nama hunda bira gahu waan gaggaarii asirraa barattu waan barnoota ta'u asirraa barattu inshaallah kanaaf wannaan nu faana bu'aan isiniin jedhaa har'a gaa waan bareedaa tokkoon isinii qabadhee dhufe innis waanii jireenya keenya keessatti nu barbaachisu wanti jireenya keenya keessatti nu barbaachisu duuniyaa irratti illee ta'e aakhiraatti jechuudha. Maybe kan dunia irratti qofa nu barbaachisu ni mala garuu kun immoo dunia irratti illee irkaataa qalbii gammachuu waa hedduu isaanuu kenna akkasuma aakhiraatti immoo macarrashaa jannata keenya jechuudha jannata waan jannatatti hin argannu jechuudha kanaaf waan kan isinii qabadhee dhufe wanni isaas maani qur'aana rabbiiti jechuudha. mee qaatamii keessantu quraana fixee jira mee qaatamii keessantu immoo fixee kee immoo bakka itti dhiisee jira mee qaatamii keessantu immoo hawwii qaba hawwii quraana baasuu hawwii quraana barachuu hawwii wanta tokko arabii tokko yaanii quraana rabbii yaanii waan karaa rabbii irraa dhufe tokko hagam tokko dubbisuudhaaf guggutii qabdu ni qabdu yoo qabaattan kottaa. Innis maayini yeroo gabaabaa keessatti quraana baasuu ni barbaaddu yeroo gabaabaa keessatti yeroo muraasa keessatti warroonni akkasuma huruufni qaayidatu nuraan isinii galuu didanii jira kottaa gaayyoo isinii dide warroonni immoo yeroo dheeraa qaraatanii waa tokko wanni isin hirkan jirre ni jira kottaanis qoricha dawaa qaba jechuudha. Innis maayini yoo jettanii markazu toobaa warri markazu toobaa seenuu barbaadan ajalatti nu katabaa koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Egaa markazu toobaa jechuun qulqullina isaa kan eeggate akkasuma darajaa isaa kan eeggate akkasuma barnootaan kan fagaate yeroo muraasa keessatti inshaallah bi'idinillah qur'aana keessan bartuu jechuudha. Qubee arabaa hundasii yeroo gabaabaa keessatti yeroo muraasa ta'e keessatti ni bartu. Achi booda wanni hafe jiraare egaa wanti kana caala nama gammachiisu ni jira hin jiru. Achi booda quraana illee ni qaraatu shuruuxa illee ni qaraatu usuula ni qaraatu kitaabota garaagaraa ni qaraatu sa'aatii keessan eeggattanii guyyaa keessa bi'aansi goo marraa 4-3 hin qareen homaayyoo isiniif jirra kottaa nuti dabalamaa isiniin jenna. Inni biraa immoo haala gabaabaa ta'een karaa gabaabaa ta'een quraana kana baruudhaaf inni duraa inni ijoon inni tokkoffaanii inni jalqabaa innis namni tokko quraana rabbii kana jaallachuudha. Quraana rabbii kana keessaaf duubaan jaallachuudha tokko. Inni lammataa yeroo isaa hunda quraana rabbiitiif kennuudha. Ganamarraa haa ta'u guyyaarraa haa ta'u galgalarraa haa ta'u sa'aatii kamiin haa ta'u yeroo isaa quraanaaf kennuudha. Inni sadaffaanii yeroo kamiinuu ta'ee quraana kana banee qara'uu qaba. Gaafa jaalala quraanaa qabaate gaafa yerootti guyyaa keessa marraa 2-3 quraana banee sadaffaa irratti qara'uu ni qaba jechuudha. Bakkuma fedhee ta'u xiqqoonuma haa ta'u suuraa gadaanaa ta'u jechuudha. Qara'uu ni qaba jechuudha. Kanaafuu jennaan warroonni quraana qara'uu barbaadan warroonni yeroo dheeraa quraanni isinii galuu dide warroonni yeroo dheeraadhaaf quraana qaraatanii kaatanii bakka inni bu'e isaa wallaaltan kottaa baradhaa markazu toobaa seenaa baradhaa isiniif jirra nuti
yeroo gabaabaa keessatti baatii muraasa keessatti baatii tokko keessatti hurufa keessan ni buustu. Baatii lama keessatti quraana keessan ni jalqabdu. Wallahi dhugaan isiniin jedhaa jira obboleeyyan kiyya. Dhugaa rabbiin isiniin jedhaa kun soba miti jechuudha. Inni dura ammoo isinii kaayetanii jira. Quraana kana jaallachuudha yeroo kennuudhaafi galgalas ganamas qara'u jaallachuudha bakka. Jaallachuu quraana jaallattee taataanaan quraanni hinuma sii gala abadan. Abdii muruu miti jechuudha. Maybe kan hin galleefis jiraachuun ni mala garuu abdii muruun hin barbaachisu jechuudha quraana rabbii barachuu keessatti. Namni quraana barachuu feetanii kottaa nutti dabalamaa baradhaan isiniin jedha. Egaa waan keessattuu jechuudha makaarijni barbaachisaadha jechuudha. Makaarija barachuu qabdanii. Uruufuma kamiinuyyuu ta'ee jechuudha. Uruufa keessatti immoo darsii duraa sana yoo barattanii akkasuma uruufa barattanii wanna rinuyyuu dhumatee jira jechuudha. Kanaaf wannaan obboleeyyan kiyyaa yeroo gabaabduu keessatti namni keessuun keessan cinqamaa jiraate akka kiyya kanatti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti akka quraana baastan yoo barbaadanii kottaa baradhaa isiniin jedha. Garee kamiinuu haa ta'u ani garee markatu toobaa qofatti si waamaan jiru. Gara quraanaatti quraana rabbii jaalladhaati. Yeroo hunda banaa laalaati. Yeroo kamiinuu tahaa qaraati. Gaafa quraanni isin dhibe ananna kumadhaa. Dhugaan isiniin jedha. Yeroo kennuufii barbaada jechuudha. Duniyaan kun gabaabduudha obboleeyyan kiyya. Sa'aatii kamiin akka kaatee deemtu hin beektu. Sa'aatii kamiin kaatee akka saaffartu namaan galu jechuudha. Kanaafuu jennaan quraana rabbii baradhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Haga viidiyoo bareedaa ta'een viidiyoo barnoota qabuun walitti deebinutti immoo nagaa keessa jiraadhaa. Nagaa keessa nu tura. Walitti deebina inshaallah. الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا افتديني رحمتك يتيني لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا